Hayyee walitti deebinee jirra. Mata dureen irraa barnootaaf qabadhee jiru waa'ee talaallii dhibee kaansarii balbala gadameessaa ittisuuf kennamu kan jedhudha. Talaalliin dhibee kaansarii balbala gadameessaa ittisuuf kennamu human papilloma virus vaccine jedhama. Mee eenyutu fudhachuu qaba? Yeroo meeqa fudhatama? Faayidaan isaa miidhaan isaa maali kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Sababni isaas kaansariin balbala gadameessaa yookaan cervical cancer kan jedhamu dubartoota hedduu yeroo ammaa dhibee fayyaa adda addaaf akkasumas immoo hanga du'aatti illee saaxilaa jira waan ta'eef akkamiin ittisuu dandeenya kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Talaalliin kun egaa yeroo ammaa biyya keenya keessatti kennamaa jira waan ta'eef waa'ee kanaa hubannoo qabaannee fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kaansariin balbala gadameessaa hedduun isaa kan dhufu vaayirasii walqunnamtii saalaan daddarbu kan human papilloma virus jedhamuun dhufa. Sexual transmitted virus inni kuni walqunnamtii saalaan daddarba jechuudha. Human papilloma virus kan jedhamu kun kana yeroo hedduu kaansarii balbala gadameessaa fiduun kan beekamu. Talaallii vaayirasii kana ittisu fudhachuun carraa kaansarii kanaan qabamuu hedduu hir'isa. Qorannoon tokko akka agarsiisanitti umurii waggaa 9 kaasanii yoo ijoolleen fudhatan carraan dubartoonni dhibee kaansarii balbala gadameessaa godhachuun isaanii hanga persentaa 80 hir'ata jedha. Kanaaf egaa baay'ee faayidaa qabeessa jechuudha. Talaallii kana yoo danda'ame saalii lachuu fudhachuun gaariidha. Jechuunis dhiironnis dubartoonnis jechuudha. Akkuma beekamu kaansariin balbala gadameessaa dubartoota qofaa irratti mul'ata. Maaliif dhiironni fudhachuuf barbaachise yoo jedhame dhiironni yoo fudhatan vaayirasii kanaan hin qabamanii vaayirasii kanaan hin qabamne taanaan immoo walqunnamtii saalaa yeroo raawwatan dubartoota ittiin dabarsan jechuudha. Kanaaf yoo danda'ame dhiironnis dubartoonnis fudhachuu qabu talaallii kana. Haa ta'u malee yeroo ammaa biyya keenya keessatti kan kennamaa jiru dubartoota qofaafidha. Sababni isaas akkuma nama kaasee dhiirri vaayirasii kanaan hin qabamne taanaan hin daddabarsu dhibeen kunis uummata keessa yookaan dubartoota biratti faffaca'ee hin argamu jechuudha. Yoomii waggaa meeqatti kan talaallii kana fudhachuu qaban kan jedhuufi kun akka talaallii ijoollummaatti kennamu sana miti kan fudhatamuu qabu osoo walqunnamtii saalaa hin eegaliin ta'uu qaba. Daa'imummaattis miti jechuudha. Jechuunis osoo vaayirasii kanaaf hin saaxilamin dura jechuudha. Walqunnamtii saalaa eegalaniiru taanaan vaayirasiin kun isaan qabeera taanaan immoo faayidaan talaallii kana gad bu'a jechuudha. Kanaafuu hanga danda'ametti osoo walqunnamtii saalaa hin jalqabin fudhachuu qabu dubartoonni. Kanaafuu egaa yoomidha kan jedhuuf dhaabbanni fayyaa addunyaa waggaa 9 hanga waggaa 12 gidduutti fudhachuu qabu jedha. Haa ta'u malee walqunnamtii saalaa hin jalqabne taanaan hanga waggaa 15tti illee fudhachuun ni danda'ama. Talaalliin kun si'a 2 kennama, yeroo 2 kennama. Kan kennamus garaagarummaa ji'a 6. Ji'a 6 dura takkaa fudhannaan hanga akkasumas marsaa lammaffaa ji'a 6 booda itti dabalu jechuudha. Kanaaf si'a 2 kennama garaagarummaa ji'a 6 jechuudha. Dhibee kana persentaa 80 isaa ol ittisuufis si'a 2 isaayyuu fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Tokko qofa fudhatanii dhiisuu hin qaban jechuudha. Kanneen waggaa 25 hanga waggaa 45 gidduu jiranii fi talaallii kana fudhachuun faayidaan isaa baay'ee gad bu'aadha. Haa ta'u malee ogeessa fayyaa mariisisuun qorannoo adda addaa taasisanii fudhachuu ni danda'u. Yoo ogeessi fayyaa yoo talaallii kana fudhatan ni fayyadamu jedhee murteesse kanneen waggaa 25 hanga waggaa 45 gidduu jiran fudhachuu ni danda'u jechuudha. Haa ta'u malee erga waggaa 15 booda talaallii kana jalqaban taanaan si'a 2 osoo hin ta'in si'a 3dha kan isaan talaallii kana fudhachuu qaban. Akkasumas egaa talaalliin kun yeroo itti kontiraandikeet ta'uu qaba, yeroo itti hin kennamne qaba. Innis dubartoota ulfaa fi nama dhukkubsataa jiruuf hin kennamu. Gadameessa keessa daa'imni jira taanaan, ulfi jira taanaan akkasumas namni tokko dhukkubsataa jira taanaan talaallii kana fudhachuu hin qabu jechuudha. Talaalliin kun yeroo hedduu miidhaa hin qabu, miidhaa cimaadha jedhamuun fidu. Haa ta'u malee dubartoota tokko biratti yeroo kana fudhatan yeroo gabaabaaf yeroo talaallii kana fudhatan mata dhukkubbii haqqee fi dadhabbii qaamaa guyyaa muraasaaf qabaachuu danda'u. Kana alaa garuu miidhaa hin qabu jechuudha talaalliin kun. Waa'ee talaallii ittisa kaansarii balbala gadameessaa yookaan human papilloma virus vaccine ilaalchisee barnoota ni gabaabsee hawaasaaf qabadhee jiru kanuma. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan subscribe, like, share, comment yaada itti kennuun dagatina. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.